eenyu kaachuu qofa tafe jette kana eebbaa kana guyyicha mammafe. Wantinnaa dhufuu jechuudha. Har'a gaafa torbee guyyaa 10 wayii hafee jennaan ilaalu wama laafaa fakkaata garuu wallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Sabarraan keessatti dubartootaas ta'ee dargaggoota shamarreen hamma jiranuuf barnoota irratti umuriin investi godhamu tokko nama gaabbisiisu jechuun hin barbaada baay'ee alhamdulillahi rabbil alamin. Gaabbuun qabdanu sichinan kana hunda baradhaa waggaa kana hunda moo jettanii jireenya namni isinii filate jiraachuun qabdanu gaafa nama barate taatan jireenya ofii keessan filattan jiraattu baay'ee namni abbaan fedhe ol ba'ee waan fedhe isiniin jechuun danda'u. Maaliif nama beekaa waan taataniif jennaan sirriitti of kabachiisuu dandeessu ishii gaafa nama barate taatan. Eenyuunuu taanaan akka fedhe isiniin godhu jechuudha. Barumsi ol nama qaba. Sadarkaa olii fedhuun immoo jechuudha. Uumama ilma namaati. Aadamii fawwaa yeroo sana garuma diinii keenyaattuu gaafa dhufu darajaa olii yookaan kan malaayikaa yookaan kan jannata keessatti dursu argatta gaafa jedhaman kan jarri muka sanarraa baala nyaatan. So uumama keenya waan ta'eef jennaan ol ta'iinsa yoo barbaattan dargaggeettiin shamarreen keenya barnoota irratti fookas gochuu qabdu. Barnootaan excel gochuu qabdu gaafa barnootaan ol kaatan eenyunu gad hin deebisu isin hin deebisu wallahi wantan isin jechuu barbaadu. Eenyunu hawacuu wacni darba isin karaa keessan ni beektu eessaan na baasa hamma eessaattan deema eenyu irratti fookas gochuun qaba kan jedhu jechuudha. Okay, dabalataan waan nuti irra darbine tokko ati abbaan kan kee sabiyyummaadhaan sirraa gara fuula rabbii akka deemanidha. Chaalenjiin kun mana namaa keessa jechuun fira kee ta'us mana haadhaaf abbaa keetti hin fakkaatu jimmatti barataa turte finfinneetti illee ka darbite mana haadhaaf abbaa keetiin turre haalli jiru dubartoonni biraayis namoonni akkaatti baratanus ta'e jireenya ofii jijjiirachuuf taf jedhantu jiru mana namaa akka ta'anii mana firaa mana obbolaa keessa ta'anii abdii kutatantu jiru kan karaa irratti illee kufantu jiru kan barumsa illee adda murantu jiru mee akkam ture jechuun mana haadha keetiitii fi manni nama biraa bulaa kee ta'us addadha akka mana haadha keetii harmee keetiin ta'u waan ta'eef barnoonni mana namaa ta'anii barachuu kuni akkami namoota immoo mana namaa keessatti guddatan haadharraa adda ba'anii maatiin abbaan isaatis irraa du'anii mana namaa keessa ta'anii jireenya ofii jijjiiruufis ta'e barnootaaf sosocho'an abdii maalitti torta waan kanarraa mee waan hun jedhe. Kamseete gaafa mana namaa ta'uu Comfort zone keessan jiraattu akka feete wanti ta'u hin jiru. Garuu akkan kaayyoo kan ku akkana fagaadhee deemu na taasiseeyyuu sana natti fakkaata. Maaliif seete waan na jalaan laalu'an wallahi yeroo baay'ee nabiilaa ishee fagoo laala bakka. I don't know alhamdulillahi rabbil alamin. Waa'ee uffataa waa'ee nyaata kootii wama bilicii kana takkaa ilaaleen beeku bakka. I just focus barnoota koo irratti. Abbaan koo illee gaafa akiraa deemee jiru gaafa kutaa ja'a jechuudha. Guyyaa 15 qofa kanan boo'icha isaa taa'ee barnootatti fufuu qabdi jedhamee gara Jimmaa kanan dhufe adaadaa koo bira. So achittuu boo'icha hazanii jechuudha kan keessoo kan koo jiru barnoota koo keessa dhokasteen darbe waan si dhibu. Enjoying godha bakka barnoota kan koo yookaan ittoo hojjetaa dinnicha soqaa laxxafeen qo'achuu danda'a whatever it is jiruu kan koo akkamittuu naannessee fideen barnoota godha source of enjoymentiin godha bakka herreega hojjechuun anaaf gammachuudha ana boqonnaan kan koo barnoota koo ture. Barnoota qofaa miti quraanas nan qara'an ture amma fakkeenyaaf ganama yoon barnoota dhaqee kasaatii quraanaan dhaqaa galgala yoon waan faraqaadhaan ta'eef jennaan jechuudha barnoonni mootummaa Jimmatti so sana gidduutti immoo mana keessa waan jiru hunda nan godha kun eessarraa dhufee gaafa ati bakka nan baha jettee nama kaayyoo taatee jettee wanti si dadhabsiisu tokko hin jiru wanti cime hundinuu si cimsa waan si dhibu waan hin darbine fakkaata garuu si cimsa wallahi hedduu si cimsa wanti cimee dhufe hundinuu alhamdulillah ala kulli haal aan akkasittan darbe nabiilaa yoo jedhame barnootumaan hin beekamaan bakka isheen barnoota kootti namni buunaan namni sun naa wal dhabe jechuudha bakka screenii koo irratti illee I am my education and my education is me jedheen barreessa
almost waggaa 8 gaafanii baradhu barnoota kan koo fayyaa tokko 2 3 4 5 6 jedhee intin dara tik godhaatu mandeema jechuudha. Fidee sana kaayyoo sana xumuruudhaaf maaliifi dhumarratti ziisis Dr. Nabila Sharif jetteesi waan caafdhattutu jirti bakka gaafan cufu rabbii fan sujuudii bu'ee qabxii sanaan jechuudha. Gaafa nama kaayyoo taatee jette wallahi rabbiin si gargaara. Jiruun laafeedhaaf nama kaayyoon taatu jiruun raafeedhaaf barataa colleen taatu by the way. Kaayyoo keeti kan si colloomsu an kana jechuun barbaada eenyuun taanaan. Saatii kana TikTokiin hin barbaachisu ijoollee barattootaaf Facebookiin hin barbaachisu bakka. Jira miti you have to focus wama ati focus irratti gooteetu naannoo kan kee ta'ee si uuma beektaa. So kanaafuu jennaan wama vaayiraalii ta'e duukaa fiiguun qaban ijoolleen daa'imni barnoota irratti focus gochuu qabu. Maatiin illee elektirooniksii garaagaraa yeroo malee ijoolleetti kennuu qabanu jechuudha. Dhaamsi kan koo yoo akkam rakkatte nama bira sarraatenyaa ta'e jiraadhu fira biraa miti garuu na barsiisaa eddeenaa kaffaltan jedhiiti barnoota kan keetti citti ni baatan jedha eenyunu. Okay, galatoomi. Egaa wanti biraa ammoo barnoota amantaa akka baratteetta akka dubbataa jirtutti mee barnoota amma ijoolleen eebbifamanii gaafa ba'an gaafa hojii eegalan dooktaroonnis ta'ee barsiisonni waan amantaa kana badaa amma kana waan amantaa kana oo baratan illee hin dubbatan miira sodaateen beeknu namoota muraasa qofadha kana barnootaa fi hojii isaa amantaa waliin cimseetti fuuf mee asirratti wantan si gaafadhu quraanoo akkam qaraateetta jechuun akkam qaraate kitaaba waan akkanaa waan ilaalte qabdaa waan jedhuuf nama barnoota ta'u namni sirriitti nama ifata hin barbaade. Yaa'u duraan dursee namoonni gaafa baratan diinii isaanii irratti ofishaalii waan tokko gochuu ni sodaatu ka jettee fi an barataa ta'eeyyuu waan si dhibu like torban tokko gaafa ni iraftii argadhe barataadhaan waggaa 5ffaa ta'ee waggaa 4ffaa ta'ee dhaqeetan viidiyoo almost viidiyoo ji'a tokkoof gadhiifamu hojjedhee dhufe jechuudha gara jimmaan jaraa wajjin taa'een baradhaa viidiyoon kun gadhiifama. Na like sun sin dhawu jechuuf hin jedhe even barataa taateeyyuu hojjetaarra baay'ee barataatu at riskiidha mitiire barsiisaadhaan xamadamuu mana namni jettee waa yaaddu jennaan ganaa wanta akkasii natti uumamee sin beeku alhamdulillah hagan xumuretti jechuudha. So kanaafuu jennaan like viidiyoo kiyya aluma tokko pirogiraamii garaagaraa hundeesseen deema. Achi booda namoota wajjin walii gallee miidiyaalee garaagaraatti dhiyeesseen dhufa an barnoota kan koo ammas fuuluma dura taa'een xumuradhee ba'aa viidiyoon achi hojii hojjeta jechuudha like ni barsiisa jechuudha ammuma rabbiin barakaa keessanaaf kaa'e so akkas waan ta'eef jennaani hammas taanaan gara fuulduraattis ana haaluma kanaan itti fufa jechuudha. Yoo rabbiin jedhe gaafa amantaa kamiinuu qabaadhu gaafa amantaa kee irratti cimtee naamusa wayii qabaata jireenyi kan kee hiika qabaata waan ta'eef jennaan amantaa irratti gara diinii islaamaatiin hojjechuun kaayyoo kan koo achuma keessayyuu hojiin koo eessanumaafika inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin waan ta'eef gara qur'aanaatiin alhamdulillahi rabbil aalamiin tafsiira irratti sirriitti hamma rabbiin naaf laaffise ammas barataadhuma quraanaatiin garuu baay'een enjoy godha tafsiira quraanaa jechuudha. Kitaaba illee sirriitti deebiira alhamdulillah amma rabbi naaf laaffiseen so hunda caalaa immoo daawaa gochuu kana baay'een jaalladha emotionally ta'ee tan godha seenaa fa'i gaafan dubbadhu namoota baay'ee jijjiiraan argaa alhamdulillah gammachuu guddaatu natti dhaga'ama akkas ta'u kiyya. Maashaallah waan bareedduudha. Namoonni illee sirraa barnoota fudhatu tarii namni irra caalaan ijoollee abdii kutataa irra caalaan amma abdii kutannaan kuni beekumsatti kaansariidha. Abdii kutannaan abdii kutachuu hin ta'u ijoolleen hedduun abdii kutatu hin baratan ati shamarradha. Amma ijoolleen Dooktorri Ilkaanii Yuunivarsiitii Jimmaa yookaan kan ijoolleen Jimmaa baratanii eebbaaf qophaa'aa jiran si qofadha moo? Namoonni biraa jechuun barataan biraa dooktorri biraa jira kan Ilkaanii jechuudha. Yaa waan generally by the way viewun kan koo akkamseeti unkaan gandummaa dhiisii Itoophiyummaa dhiisii akka addunyaatti nama cheenjii guddaa uumu jedhee yaada akkas fokkasiyyuu nama godhuu miti garuu immoo yoo jiranii jette akka dubaraatti anumatu jira
Dhiira immoo nama tokko ni jira jechuudha. Ustaaz Dr. Uzeefii jechuudha. So akkana fakkaata. Baay'inaan hiikimna fayyaa kanarratti engage hin taane uummanni keenya. Dr. Garuu Uzeefii akkuma sitti mee hangandummaaf miti akkuma sitti mee dubbiin gaafan akkas jedhu achittan dhaladhee akkana gaafan jedhu just bakka nam tokko gaafa kaayyoo qabaatee jedhee rakkinni kamiyyuu የግድ nama sooressarraa dhalachuun qabdu katamaatti dhalachuun qabdu haakima ta'uuf kaayyoo kee bira ga'uuf ka jedhu agarsiisuuf akkas fakkaata an amaariffa qofa oromiffa qofa osoo hin taane addunyaa kanaaf inshaallah ta'ala kaayyoon koo akkasii. Okay, asirratti Dr. Uzeefii kanatti jettu kun suuraa isaa argeera. Mana barumsaa tokko yeroo inni 12 baratu 10 baradhan si'a nan beeka. Yeroo itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'a mana barumsaa tokkotti baranne waan ta'eef barataa baay'ee collee ture asumaanuu yoo nu dhaga'e baay'ee akka mana barumsaa sanatti barataa bakka cimaadha baay'ee isumaan beeku sana suuraa isaa argeera jechuuf yeroo biraatti kan isaatti deebina rakkoon hin jiru. Fudhannee dhiyaannaan biraan kute garuu biraan adda kutee bahe ijoollee wajjin baratan jala jiru jechuudhumaa fi akka dubartii tokkotti hangama keenyaan baga milkooftee milkiin keetta fufu milkiin jalqabe kun hanga xumuraatti fiixaan siifa bahu. Okay, angaruu abjuun kee fuulduraa maali? Doktorummaadhuma kanatti fuudhamu hojii biraa hojjechuudhamu fuulduratti abjuun kee maali? Yaa Allah baay'een enjoy godha baay'ee doktorummaa kana deentistii doktora ilkaanii achuma keessa amma namni barnootuma yuunivarsiitii kana baratee piroofeeshinii biraa qaba hojii dalagaa source of maallaqa kan hin argatu ka biraati sun ta'uun qabu baay'ee like Jarmaniin maal jedhu seete ikigaay ka jedhanu jira. Ikigaay jechuun the reason for being jedhu namni tokko ka gammadaa ta'ee jiraatu yoo waan hojjetu sanarraa maallaqa gaa argate tokko jedhe. Lammaffaa immoo yoo waan hojjetu sana jaallate lama jedhe. Sadaffaa immoo yoo waan hojjetu suni wanti inni hojjetu suni namaaf bu'aa guddaa buusedha. Kan inni maal ta'uu danda'u like kan inni waan sanatti gammadaa ta'uu danda'u jechuudha. So hamma fakkeenyaaf namni piroofeeshiniin isaa injineera ta'ee hojiin isaa immoo suuqii wayii nagaduu ta'e waggaa sana hunda laffa'ee ka'ee like gammadaadha jechuun hin ulfaata hammuma irraanfatutti illee jechuudha. So an kana yaadu piroofeeshiniin kan koo is my passion nan jaalladha sirriitti also I am good at it waan sanatti colleedhas dabalataanis immoo waan nama fayyadu so maallaqa gaas ittiin hojjedha jedhee yaada. Kanaafuu innaan haga dhumaatti kanuman explore godha gara educationiitis akkuma siin jedhe akkuma gara Nobel Prize'itti amma gold medalistii waancaan beeziidha jechuudha kanan fuchuu deemu inshaallah. Okay, galatoomii gaaffii dhuunfaa tokko naman beeku nama guddaadha akka gaaffiitti jedhee na gaafate waan dhuunfaa keetiiti. Bultii qabdii jedha gaaffichi bultii ijaarrattee qabdii jedha akkam waan kana jechuudha. Hammarratti bultiin ijaarranne garuu inshaallah. Jechuudha asirratti gaaffiin irraa si jalaa mure bultii qabdii yookaan nama abdii kooti yookaan bor jireenya naa ta'a jettee qabdii jedha. Egaa kanaaf deebuma itti yoo sii ta'e jechuudha. Bultii qabaannaan ishii bultii qabaachuun waan tokko yoo hin qabaanne osoo abdii qabaadhee amma isaa kanarratti maaf tura maree kanaafuu jennaan inshaallah ati man of woman maal jedha seete nu maanalii kan woman of purpose yookaan immoo dubartii purposeful gaafa taate man of purpose dhufee find out si godha malee ati dhattee find out hin gootu jedha. So inshaallah gaafa guyyaa isaan dhufa akkasii gaa wanti jiru an barnoota koo irratti hagayoona kanan focus godha. Egaa namni gaaffii isinitti as jalaayis keessoonis bakka iddoo jirtu argeera. Deebiin isinii deebi'eera jedhee amana. Waan isin gaafattaniif isintu beeka. Namni gaa waa baruudhuma barbaada. Jajjabeessuun immoo dirqama ta'a. Gama fuula tarii barnoota. Egaa gama miidiyaatiin barnoota dabarsita jechuun amma dura isin argine fakkeenyaaf gara miidiyaatiin gara TikTok, YouTube
Facebook, Instagram bakkoota adda addaatu jira waan ta'eef waa'ee barnoota ilkaanii kana waan dabarsaa jirtaa waan eegalte qabdaa moo fuulduratti miidiyaa irratti barsiisutti fuftamoo achuma irratti yoo kanuma hojii hammarratti TikTok fuula korratti illee waa'ee ilkaaniis ta'ee daawaa motiveeshinii garaagaraa nan dhiyeessa. Kabiraan moo bakka hojii kiyya jira. Dr. Abdul Mannaan Dental Clinic jedhee isaa wajjin waliin hojjenne jechuudha. Achirratti ana kan viidiyoolee hojjedhee kontentii kireet godhee waa'ee ilkaanii poost godhu jechuudha. Facebookis nan fayyadama. YouTube ammoo kan koosoon taane kan namoota garaagaraa irratti amma yoonaa kanan waan beekumsa garaagaraa dabarsaa ture. Amma fakkeenyaaf piroogiraamii ajaa'iba ta'e qaroomina Islaamaa kan jedhu Oromiyaa Islaamik Televiziyoonii irratti barreeffaa wajjin kan qopheessine. Osoo dhaxxanii ilaaltanii rikoomendisiin godha. Like of keessaa akka danfee jira miti ofiisin kakaasu taasisa. Eessan ture eessa ga'uun qaba kan jedhu dargaggeessaa fi hammas immoo dubartootaaf urjiiwwan musliimaa jedhee Islaamaa jedhee miilaan miidiyaa irratti episoodii garaagaraatiin hammas itti fufa. Piroogiraamii hedduutu jira. Isallee dhaxxanii of jajjabeessu. Aayishaa isheen durii, Maryam isheen durii akkas turte. Ani isheen amma eessa deemuu fi gara kamitti ana deemaara hamma eessarra jira kan jedhu akka laaltan isin godha jechuudha. Zaad poodkaastii irratti illee piroogiraamii addaa xiinsammuudhaan wal qabate emotional intelligence jechuudha. Akkaataa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam emotional intelligent ta'anii uummata huluqii olaanaa haala hunda caalu irratti si uumne gaafa rabbiin jedhu haala isaanii sanaan onnee keenya hunda bitan jechuudha kan ibsuudha. Piroogiraamiin suni ibsaa daamina wajjin illee poodkaastii dhiyeesseera. Maskoortii irratti illee poodkaastii koturaa achumattiin eegalee ammas immoo piroogiraamota garaagaraa yuutuubii fi televezyiina garaagaraa irratti dhiyeessa malee yuutuubii mataa kootiin qabu garuu kanuma jiru dhaxxanii osoo kana nama maqaa dha'e Dr. Nabiilaa Shariif jettanii sarchi goonaan isinumaaf dhufa jechuudha yuutuubiiwwan garaagaraa irraa akkas fakkaata. Gara feesbuukii fi tiiktookii immoo hojjechaa jira. Moor giraajuweeshinii boodamoo piroogiraamiidhaan haala addaatiin kan dhufu ta'a inshaallahu ta'ala. Okay, galatoomii mi'aasumaan egaa hojiiruma kee irratti hundaa'e namoonni yeroo hedduu ilkaan dhukkufatantu jiru biyyoota Arabaa kana keessatti fi osoo mana yaalaa dhaqin tarii mana yaalaa raquu fi isaan danqutu jira jechuun mana Arabaa keessa waan hojjetanuu fi yaala barbaachisaa argachuu dhiisuu danda'u. Maalirraa of eeguu qabu jechuun mana keessatti of yaaluuf amma tokko balaa ittisuuf balaa ilkaan irra ga'u kana maal gochuu qabu maaliin of gargaaruu qabu mana keessatti waan kana as jalaa namni waan kana dhukkubfatu jiraachuu danda'a waan ta'eef ergaa kana utuu dabarsitee fi siin jechuun barbaada. Okay. Yaa maal seete ilkaan nam tokko osoo nyaatamin hin dhukkubsatu ilkaan jechuudha. Ergaan ilkaanii dhukkubsachuu danda'a. Yookiin cabuu qaba yookiin immoo baakteeriyaadhaan nyaatamuu qaba jechuudha. Dikee kan jennu san. So ilkaan nyaatamuudhaaf yookaan dentaal keeriis caccabuudhaaf waa afurtu barbaachisa. Inni tokkoffaan nyaanni jiraachuu qaba. Nyaanni jechuun wanti nu nyaannee hafneetu rigatiin manaamni achirra jiraachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan baakteeriyaan jiraachuu qaba. Inni sadaffaan immoo tooth surface yookaan immoo ilkaan kan keenya jiraachuu qaba jechuudha. Ilkaan yoo hin jiraanne maaltu nyaatama? Ilkaan jiraachuu qofa osoo hin taane bakkeen susceptible ta'an ni jiru ilkaan keessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilkaan dudduubbee kana kan irratti waaciniin nu jira miti. Bakki sun rigachuudhaaf waan baay'ee ulfaataa ta'eef jennaan achirratti ni gugurraachaa ilkaan humti nama fayyaayyuu nyaatameeti baay'ee. So inni arfaffaan immoo yeroo jechuun hamma ji'a 6 haga waggaa tokko fudhata baay'ee ilkaan nam tokko nyaatamee baroobbaramuudhaaf. So kana arfantu jiraachuu qaba yeroon jedhu akkamitti kana arfan ittisnasa jedhu isinitti mufan. Isinii galee inni tokkoffaa nyaata akka hin jiraanne akkamitti gochuu dandeenya? Simple sugar ka jedhaman jiru. Amma namni biyya alaa dhaqe chokkoleettii kana halaawaa kana daneessa. Jarri kun simple sugar jedhama. Baakteeriyaadhaaf directly nyaata jechuudha. Bakka nyaata baakteericha achirratti argatee maayiniyyuu asidii produce godhu. Asidii ilkaan keenya nyaatu. So nyaata sana frequency isaa maal ta'uu qabu xiqqeessuu qabu. Yoollee dhiisuun itti ulfaate.
Firikweensi xiqqeessuu jechuun amma fakkeenyaaf osoo mana keessa ittoo tolchuu minaamni waa qoquun godhee kan nyaadhu mana keessa haraa xaragaa waa nyaataa deemuu ilkaan keenya baay'ee miidha. Yoo nyaatte siraatiidhaan teessee yookaan ciree yookaan sa'aatii laanchiitti yookaan sa'aatii guyyaatti yookaan irbaatatti wama mi'aa sana akka diizertiitti nyaatta malee nyaataa deemuun ilkaan fixa jechuudha. Firikweensi sirriitti qannasuu qaba namni. Lammaffaa immoo sirriitti ilkaansaa rigachuu beekuu qaba. Sirriitti rigachuu yeroo jedhu digirii 45 goonee dudduubbeerraa kaanee ilkaan 3 yeroo tokkotti yeroo 29 irra deebifnee borroshnee ilkaan keessoos ilkaan bakkee sirriitti daqiiqaa 2 borroshuu danda'u yookaan immoo brush gochuu qabna jechuudha. So nyaata kanan jedhe waarfan keessaa akkasitti yoo dhaabdan baakteeriyaan sun maanni nyaata yoo argate malee asiidii eessaayyuu hin baasu si galee. So ammas immoo baakteeriyaan sun akka hin jiraanneef hydrogen peroxide kan jedhamu jira kan lulluuqqatamu isallee ganamaaf galgala lulluuqqachuudhaan haala kanaan ilkaan keessa mana keessatti prevent gochuu dandeessu baay'ee. Ilkaan nyaatamuun zariidhaan isin darbu baakteeriyaadha bakka. Qulqullina ilkaan keenyaa eegnaan akkuma nama isiniin jedhe hamma nyaataa deemuun hin ta'u simple sugar jechuudha. Karameellaa ta'uu danda'a. Chookoleetii manaamni lawuzii namoonni caatii qaaman immoo lawuziidhaaf sukkaara jechuudha sanatu ilkaan fixa. Caatiin hoo akkam? Caatiin kun balaan qabu. Caatiin balaan qabu ilkaaniif. Caatii caalaa wantoota caatii wajjin hin fayyadaman lawuziidhaa fi sukkaara kookaa kana kan asiidiin sun ilkaan miidhu jechuudha. Caatiin discolorationii fida malee akka ilkaan nyaatamuun taasisa ofiisaatti. Okay. Baay'ee gaariidha. Egaa waan isin amma isiniin jette warri ilkaanii isin dhukkubu mana keessanitti wantoota akka chookoleetii kana nyaachuu fi kanarraa qusachuu fi gaafa nyaattan immoo akka miiccattanudha dhaamsi. Waraanuun balaa akkamii qaba? Namoonni ilkaanii waraanu gaafa waan ilkaan keessa galle waraananii baasu. Balaa akkamii qaba waraanuun kun sirriidha kan balaa qaqqabsiisu hin qabu ilkaan irratti. Tokkoffaa ergaa ilkaanii miidhaa jiru beektaa? Ergaa gidduu yoo ta'e ergaa ilkaanii gidduu ilkaan lammanni gidduu yoo ta'e yookaan waraanamu. Continuously gaafa akkas godhaa deemanii foon ilkaan isaanii irraa fagaataa deema jechuudha. Banaan ilkaan isaanii bal'ataa deema. So ilkaan keenya immoo kan qabee jiru lafeedhaaf foon ilkaaniiti beektaa? Kanaaf amma fakkeenyaaf gaafa qulqullina sirriitti hin eegganne gaafa ja'a dhiqadhaa jedhamu qoosaa miti gaafa akkas gootee jettee ergaan ilkaan keetii kan ilkaan kan kee baadhatu fayyummaan isaa eegame jechuun fayyummaan ilkaan keetii eegame jechuudha. Gaafa immoo isarra darbee baakteeriyaan foon ilkaan keetii nyaatee lafee ilkaan keetii nyaatee ilkaan kan kee raafamaan buqqaa. Early tooth loss namni baay'een amma persentaan 70 riisarchii jiru waggaa 30tti ilkaan baay'ee dhabeera. Maalirraa kan dhufaaru qulqullina afaanii sirriitti eeggachuu dhiisuudhaan jechuudha. Kanaafuu jennaan qulqullina afaanii sirriitti eeggachuun barbaachisaadha. Akkasis waraanamuu hin qabu ilkaan jechuudha. Sirriitti brush gochuu qabna malee. Hayyee baay'ee gaariidha. Asitti dheeressinu gabaabsaadhuma deemnaa. Saamunaa ilkaanii kunis rakkoo qaba jedhu maajuun jenna nuti wanta kana jechuudha. Warra deddeebiin ittiin rigatanii wanti kun dhiibbaa qaba waan jedhantu jira. Akkam wanti kun dhiibbaa qabdi dhuguma ilkaan irratti dhiibbaa geessiftu qabdi? Lakki saamunaan ilkaanii kontentii ofii qaba beektaa matoo sarchi goote like kontentii ingredientii including like amma afaan keenya keessa yeroo galchinu iyyuu namatti tola miti. Flavoring agentii dabalatee jechuudha wantoota nama mini abrasive jedhamu. Sana qabaa sirriitti ilkaan keenyaaf qofa kan hojjetame jechuudha. Ilkaan kan keenya xuriisaa akka baasee jedhu akka saamunaatti jechuudha. Saamunaa uffataati. Uffata amma saamunaadhaaf miicitee miidhamu ilkaaniif qophaa'e kun immoo saamunaa ilkaanii waan ta'eef jennaan ilkaan hin miidhu. Namoonni tokko foolii ilkaanii balleessaa jedhu suni ilkaanuma rigachuu dhiifnaan bade malee fooliin saamunaan ilkaanii foolii ilkaanii hin balleessu. Okay, baay'ee galatoomii gaaffii tattaanu fakkeenyaaf gaafa amma ilkaan rigannu gaasitti dheeressaa jirra. Akkasitti rigata namni amma doktorata tokko gaafan immoo maxxansa isaanii argu
akkasitti sotoo ilkaanirra akkasitti rigadhaa jedhu jechuun namni immoo akkasitti riga. Kun dhiibbaan inni geessisu akkami sii galee yaada waan doktora taate gaaffiin kiyyaa ilkaan namni asumaan akkasitti riga jechuudha. Dalgumatti rigataa akkas ol rigu akkas gadi rigu jechuudha. Ilkaan faana hin deemu. Dalgumatti riga. Kun dhiibbaa akkamii qaba wanta akkasii wanti sirraa jiraa? Akkam ta'uu qaba seeti sila himuu yaadeera. Digirii jechuun digirii 45 jechuun irraa ol jedhee ta'uu qaba. Dudduubbee irraa eegalamuu qaba. Ilkaan olii yoo ta'e gadi. Ilkaan gadi yoo ta'e immoo ol qulqulleessita jechuudha. Ergaa ilkaanis miidhuu hin qabu. Ilkaan keellee miidhuu hin qabu akkaataan ilkaan keetti qulqulleessitu. Viidiyoo isaallee hin hojjedha inshaAllah. Hayyee ulfaadhu galatoomii turtiin ufaana taasifteef isaa gisee nu karaa feesbuukii isaa isi gaaffii wayii gaafatee ture. Gaaffii sun deebi'eefii ture artist Isaaq Zeenuuti Ameerikaarraa dhufaniiru. Egaa yeroo sitti dheeressaa jirra yeroo taanu. Amma gaa artistummaa dhiisii rabbee deemtedha. Salaamu alaikum Dr. Nabila. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa keetii akkam nagumaa? Fayyaa akkam nagaa jirtu? Jirra alhamdulillah. Gamanumaan baay'ee kan si dinqisiifadhu fakkan si jaalladhu sitti muun barbaada. Akka tokko sagalee na ciccitaara akka tokko. Thank you. Shirin nagaama. Sagaleen kun nagaama? Nagaama ati fufaa artist Isaaq. Artistummaa dhiisii artistinaan hin jedhin isaa qofa naan jedhan artistummaa dhiisii astaghfirullah alazim. MashaAllah. Ayyeetti. Ansila ilkaanii yoo ta'e jedhe ilkaan fixeera galata rabbii dulloomeera waa ilkaanii irraa wanta gaafadhu wayin jiru. Garuu isuma dhugumaa dubbachuuf taanaanii ilkaan kan kanarraa fixe buna. Buna gizeen intinaa ta'e jedhu suusii addatti suusii bunaa malee hin qabu suusii biraa hin qabu. Suusii bunaatii fi kan biraa suusii ijaa wayin qaba. Ijaan awwaa jaalladha beektaa chiikota kanan ijaan tasa dallaala. Kanaan alaa suusii biraa hin qabu. Inni kun dhiiruma hunda qaba. Ankoomoo addanatti ta'e natti fakkaata. Gama ilkaaniitiin akkuma siin jetteetti ituun ilkaan qabaadheeti waa ilkaan irraan gaafadha. Nama rifeensa hin qabu doktora rifeensaatu taate immoo sanarraas gaafachuu hin danda'a. Inni kan biraa ati maamu akka kolfitaati qo'e? Ndee? Xumurata iyyee deemata. Haasaan koo sii ta'an jiru? Laalaateera. Walumaa galatti qoosuun barbaadu namatti qoosanuu miti. Dhugaa dubbachuuf Nabiila ati shamarran jabduu cimtuu poodkaastii tokko wayin har'a miti. Duraan poodkaastii tokko irratti kanatti hirmaatti wayi ilaalee guutuusaa akkaataan ati barnoota irratti waa meeqa keessa dabarfattee akkaataan ati itti dubbattu gama amantaa keetiitiin, gama aadaa keetiitiin, gama dandeettii rabbisiif kenneen akka ati itti waa ibsitu nadhinaa fi dhugaa dubbachuuf taanaan. Maaliin affaan koo tun haadha manaa akkasii Dr. Nabiilaa kana fuudhee na jechisiise. Maaliif jennaan nama hubattuu, nama amantiisii irratti cimtuu, nama beektuu, nama jabduu akka kanaa eenyunuun hawwa. Dhugaan isinitti hima. Kanaafuu bareechi itti fufii waan gochuudhaa qabdu ammas cimii itti fufii carraawwan adda addaa gama miidiyaatiin jira yeroo ammaa kana keessaa carraawwan jiru gama miidiyaatti kottuuti dubartoota keenyaaf isaa ta'u nuufis haa ta'u nuunasa karaan harkaa bade kan kottuu nu gorsii gama fayyaatiin isaa ta'u gama waan hundaatiin isaa ta'u ati nama jabduudha. Nama kistat nash bakka kistat akkuma maammeen jedhe እቺ ልጅ በጣም ክስተት ናት። የምሬን ነው። ዱጋስ ንትሃሂሞ ክስተት ናት። እንጠቀምባት። አትስ የሮኬት ፈየደሚ ቤኩም ሰኬት ፈየደሚ ከበጀሚ ዱበርቶኒ ኬኛ ሁንድኑ አከሙጫ ከናታ ኡዳፍ ሐዋስ ንንጀቹን በርዋዳ ፌስቡክ ይረቲ namni akka tokko asiifachi deddeemsisuu barbaannaan ani erga na keessa galte erga waa'ee kan kee yaaduu jalqabe bubbuleera beektaa. Gaafa jarre siifachi siifis kan immoo inaaffaa wayinnatti intanaatee naa barbaadaa jedheen postatadhee dhufee tokkummaan gama liiviitiin dhufaa jirti achitti kottuu naan jennaanan dhufee galatooma.
Hedduu galatoomii obboleessa kiyya. akkas Jazakallah khairan. Inshaallah kun jalqabaa itti fufaa waan ada jajjabeessiteef wallahi hedduu galatoomii. Jazakumullah khairan. hangama kiyyaanii yeroo hedduu ofii barnoota gaa hedduu dhabnusi nama barate tokkoo fi aga dandeessu waan dandeessu tokkoon uummata isaatiin wal barsiisuu namni waa walirra beekuu qaba. Uummanni isaa kirraa barnoota fudhatuu fi nama tokko qeequu caalaa namni kamiyyuu jechuudha wanni isin beekuu qabdanu. Nama tokko nama isin keessattuu hin beektanii achi maqaa maaliifi maqaa kaasuun barbaadnu waan ta'eef achi as jenne keessattuu nama tokko gaafa mul'achuuf hojii boonsaa hojii si fayyadu dhaloota qaruu danda'u qabatee gadi ba'u tokko ayizoo jedhiin bakka maslaalii ta'eef akka inni sirra jate ol ba'utti gargaaraa ta'e jechuudha. Aamilee mataan rukutinii jajjabeessuudhaan yaala. Eenyu nu taanaan dogoggora isaa barbaadu qofa osoo hin taane yoo namni sun dogoggora qabaate sirrii isaa fudhuutii guddisuu yaala bakka kenniif. Irran deemi mataan dhayin eenyu nu taanaan nama si keessaa mul'atu mataa dha'uun jarjariin si fayyaduu danda'a bor si bakka bu'ee biyya kee beeksisuu danda'a bor biyya kan keetti bu'aa buusuu namoonni as jala jirtan hundi keessan asirratti waan jechuu barbaadu akkam seete yeroo baay'ee namni beekamtii argachuuf uuman fakkaanne godhee gaafa inni beekamaa ta'e biyya keenya beeksisuus haa ta'u of beeksisuus ta'u maalummaan namsanii baay'ee noormaalii wama fudhatama nu biratti jira miti. Dukuma fiignaa argama gaafa ati vaaliyuu qabaattee waan tokkoon kaayyoodhaan dhuftee fakkeenya ta'uu jechuun namni si jala jiru suma laaleeti wama jiru wama tiiktookii ta'ee yuutiyuuba ta'ee sooshaal miidiyaa hamma jiruun guddataa jiran ijoolleen akkamitti bocamu gaafa wanti gaariin achirratti hin baane. Karaa hundaanuu hamma dandeenyuun wama gaarii dabarsuu danda'uu qabna. Yoo baay'ate wagguma xiqqoo jiraanna garuu waan nu dabarsineetu yoonni namaa keessa jiraata adda indooftadha jechuudha. Nama hammam jijjiirte ka jedhudha malee ofii qofa jiraatanii darbuu homaa miti kwa addunyaa kanarratti. So akkasitti osoo ilaalame namoota calluma hidhamii farmasaniifu vaalii kennama waan ta'eef jenna. Kanaaf anamma gaafii kanan siif qabu annama buna baay'ee jaallatudha. Guyyaatti tokko tooraadhaan dhufee na jala kaa'ame buna takkaa nagaa dhugeera jedheen beeku buna. Yoon as dhaqeessinu man dhuga namni itti kenninaan dhugeen nuuf hin jedhu baay'een buna jaalladha. Keessatti biyyeen jiru kun immoo nama addunyaa kanarratti nama buna fayyadamtu keessaa si tokko nutis immoo akka dhalattoota Jimmaatti buna dhugne guddanne maatii keenya wajjin buna dhugna bunni aadaa keenya. Wanni sun guyyaatti amma yaada faallaa adda addaa jira. Yoo tariitii kan keetiin ogummaa barnootaa keetiitiin kan wal fudhatu ta'e jedhee bunni kun gaariidha moo gaarii miti yoo hangam dhugne bareedaadha kan jedhu tu nuuf ibsite. Buna jechuun egaa anis buna baay'een jaalladha. Buna caalaayyuu seramoonii isaallee baay'een jaalladha. Baay'ee tokko akaahanii siiniin dhiyaatee ixaanni aaree namoonni walitti qabamanii I need that suniyyuu vaayibii wayii refresh si godha. Siigalee bunni kaaffii ka jedhamu qaba sammuu keenya keessatti keemikaalli kaaffiin jedhamu kuni dhaqee ADP receptor ka jedhamutu jiru jararratti baay'indi godheeyyi akka ati meelaatooniin yookaan immoo kan hirriba si qabsiisu kan xiqqa silaaf jira miti hormoona sana iyyi kompiit godha jechuudha. Sana jechuun immoo akka ati alert taatu si godha. Yeroo dhugdullee namatti tola hammas immoo reward systemiidhaaf addiction systemii pathway qaba jechuudha sammuu keenya keessatti. So akkuma beekamu addict taata. Anamma buna dhugee qo'annaan qo'adhuuf osoo buna dhugeen qo'annaan qo'adhu tokko miti. Namni baay'ee yeroo baay'ee gaafa cuggaaraan gastritis na dhukkubeenaan buna dhiisinaan jedhan akkamittan dhiisa. Gaafan buna dhuge baay'ee fast ta'eetan yeroo muraasa keessa waa baay'ee xumura waan ta'eef bunaaf ilaalcha hin qabu ilaalcha baay'ee gaariidha. Seramoonii isaas nan jaalladha buna dhuguus nan jaalladha. Akkuma siin jedhe siistemii inni hojjetu akkasi CVS siistemii yookaan immoo cardiovascular system karaa dhiiga keenya onnee keenya irratti illee buna dhuguun faayidaa akka dhiigni dafee dhangala'u taasisa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef jenna.
namoonni dhiibbaa dhiigaa hin qabne normaalii guyyaa tokkotti siinii 2 haga 3 osoo dhuganii jechuudha rikoomandi kan godhamudha. So kana fakkaata bunaaf nagaan dhabinaa. Sanillee bunaaf nagaan dhabinaa. Kanaafuu sanarra yoo baay'ate amma sanarra yoo baay'ate dhiibbaan ni fidu jira. Siinii 2 hanga 3 sanaa ol yoo ta'e. Coggaarraa keenya irratti irrisa intanidha. Stress induced kan jedhamu jira gaastiraayitasiin inni amma coggaarraa na dhukkube jennu kun jechuudha. Ispeeshaalii sanaan wal qabatee coggaarraa keenya miidhuu danda'a. Namoota dhiibbaa dhiigaa qabaniif nama hin qabneef osoo hin taane hin qabaniif immoo dhiiga dabaluu danda'a. So sana jechuudha. Side effectiin isaa malee akkana hammas immoo addiction level isaan dabala beektaa hamma 2-3 gaafa dabalaa deemte akkuma sana dandeettiin ati tokko qofaan nagaa jechuus dabalaa deema beektaa. Yaa sirriidha amma akka naannoo keenyaatti buna kana siiniidhaan fayyadamna. Anamma Ameerikaan jira gaafa Ameerikaa jiru kana biyya adda addaa jirra akka itti fayyadama keenyaatis garagara beektaa. Bunni kunis buna biyyoota adda addaa jira. Xaasaa tokko wayii jira. Mikeelii biyya keenya beektaa miti. Xaasaa sana guutuu. Isa guutuudha amma kan nuti. Asitti amma mooqatu dhugama asitti namalee. Buna tokko dhugne jechuun ganama isa tokko fayyaa dhugna. Anamma isa tokko fayyaa dhugeen jira ammoo lammeeffachuudhaaf an taa'ee eeggataa jira. Bunitti akka kaafiin kontentiinsaa jechuun buna qallaadha moo hamma bunni jimmaa buna gurraacha? Buna qallaan dhugan. Akkas yoo ta'e. Ammos duwwaa isaan dhugaa sukkaaras hin barbaadu gurraachuma aannanis hin barbaadu gurraacha isaan dhuga. Yaa'u xiqqoo osoo hirristee jira mitiiree akkam seete amma buna gurraacha ta'ee hagas sa'aatii gidduu jiru amma dhugdee kaatee ammas ka biraa kasi barbaachisu jechuudha. Doozii biraa. Ani bunuma obsuun hin danda'u na barbaachisaa osoo hin taane dirqama nan dhugaa dirqama kan dhugu. Garuu amma fakkeenyaa sitti dhugee nama wajjin yoon gadi ba'ee yoo mana bakka ta'e wayii dhaqee namni buna dhugaa jiraate jedhee buna yoo natti hiixate nama fudha malee dhugeen dhufe hin jedhu. Fayyaa taanaan hagayuuna rakkoon qabu garuu coggaarraan kee hagayuuna waasiin jedheen beeku akkas gaafa dhudhu jechuudha. Ammallee daa'ima umuriidhaanis intinaa ta'anitti fakkaatan ammallee umuriin koo xiqqoodha. Kanaaf miidhamuu dhiisan. Shaaworiin galuun oolu buna takka jennaan isaa shaaworiin galuun oolu dhuguu hin ta'a. Burcuqoo mataatti baatee konkolaataa keessa ta'a. Kun yoo mana gaasaa simiidha gaafattu kan burcuqoo tokko baatee konkolaataa keessa ta'a sa'aatii 24. Burcuqoo tokko baate. Sirrii miti kun. Walumaa gala dhugaa dubbachuuf taanaan ijoolleen keenya namoota akka kanaa namoota faayidaa nuuf qabanu namoota nu barsiisuu danda'an namoota waan baay'ee keessatti mucaan kun nu barsiisuu qofa osoo hin taane jechoota si'amma yoo dhaggeeffannee jenne dhuguma tokkummaa reefuma kanadha kan namni ittiin isii ilaalaa jiru bunuma isa siiniidhaan istiroodhaan yeroo siin dhugdu sanatti argee intinaa ta'aa jira malee annan hordofaa ture mucaa kana. Jechootan isiin fayyadamtu inspire jechuun afaan Ingiliffaatiin akkasii jechuun isiin fayyadamtu baay'ee maannaqaaqaati isa jedhamu afaan Oromootiin afaan amma jarattiitiin afaan Ingiliffaatiin inspire kan jedhamu jechoota nama kakkaasan nama onnachiisu. Kanaaf mucaa kana baay'ee isin fayyaddi hundi keessan fooloo godhaa. Hordofaanii atis immoo gama sooshaal miidiyaatiin namarraa hin hafini sooshaal miidiyaa kanatti kottu fayyadamii nu barsiisi nus akka keenyaa kana kan jireenyi biyya bakka hudduu keessa nu dhiite kana. Isinis hedduu nu barsiiftu inshaallahu ta'ala namni jireenya garaagaraa jiraate chaalenjii hedduu keessa darba keessatti warri biyya alaa beekamaadha. Jiruun nu asitti akka kana dubbannu isin biratti baay'ee laafaa ta'uu danda'a baay'ee achitti. Wanti hunduu akkuma responsibilitiin dabalaa deemuun akkuma fagaachaa deemtuun itti gaafatamummaan keellee humni ati kennuu qabdu wanti ati kafaluu qabdullee baay'ataa deema waan ta'eef jennaan atillee hedduu kallatoomi rabbiin isin hundaa wajjiniin haa ta'u inshaallah gaafa eebba kiyya immoo waancaa kiyyaa wajjin more inspire isin kan godhu ta'a yeroo jedhe.
Inshallah yoomi eebbikan kee yoomi hojiidhaan gaafa 20 yoo rabbi jedhe. Qaama diidama kanamo guyyaa 11 booda. okay bakka tokkuma waliin dubbanna inshallah follow si godheen jira follow nu deebisishe Hayye inshallah. tole hayyam gamana bakka kan siraan jira fataa Dhaamsa jira koo karaatti guuttanii. bakka jedha waliif dhaama kan siraan Ayyee isin leen bira turteetti miidiyaa irrattis kana booda TikTok irrattis aktiivuma. Namni quba si qabaata aktiiv taate jechuun si hordofa kana booddee barnoota wanna sitti himu viidiyoo waraabbii gaan dandeessa. Barnoota ilkaanii kana sirriitti namaa dabarsi aktiiv taateetta. Isa karaa lafarraa osoo hin taane miidiyaa irratti irra booda namoonni akka jedhe si hordofanu nana mana dhibban amanaa. Garuu ani irra deebisee nama keenyaaf waa tokko dhaama. Nama ofii eenyuun utaanaan maaddiina keen taane hin xiqqeessin. Nama si keessaa baratee aga tokko socho'ee cimse aga dandeesse fuulduratti jedhin deem itti fufeedhin. Amma fakkeenyaaf isheen beeku ture barnoota isheef akkan ishee baru na godhe. Amma fakkeenyaaf miidiyaan harka jira namoonni hedduun na hordofan barnoota awwaa ishee kana hin qabu jechuudha. Sadarkaa kana fayyadamee namni ishee baru yaada ishee baru namni ishee hin beekne jira. Namni har'a si bare hedduutu jira. Namoonni as jala jiran jechuudha. Namoota ana beekan barsiisuun qaba. Sababni isaa waan hin danda'u nama beekumsa qabu kana nama wal barsiisuu danda'uudha qaba jedheen amane jechuudha barbaade jechuudha. Isinii galee isinis immoo namoonni garaagaraa yaada qeeqxu yoo qeequ ta'e miiruma jibbiisaa isin keessa jiru qofa hin lallabina. Sababni isaa namoota tokko gaafa ba'an jabeessuu yaadu kuffisuuf hin yaadin keenya miti hin jedhin hin mormin. Inni achii dhufus inni asii dhufus keenyuma. Nama sana hanqina isaan mormin ofirraan dhiibin. Bakka jechuun namni tokko gaafa si keessaa ba'e ofirraan dhiibin alaa ormaaf hin kennin. Dabarsitee hin kennin. Kiyya jedhi jabduu kiyya jedhi jabeessi jechuu barbaada. Ani yeroo hedduu waan akkanaa irratti na argitu yoo ta'e ammuma hin danda'e dhiibbaa uumuuf ani rakkadha jechuu barbaadetanii maaliif qeeqeessi irratti ka'e yaadni sirriitti hubatama. Waa'ee buna eenyuun dhuguu sana utuu ta'e sirriitti hubata utuu ta'e jettee jechuudha. Achi yaada sana keessatti yaadni mormi hin jiru. Oo wallaalummaaf arrabsoo qofaaf taate malee yookaan xiqqeessuu qofaaf taate malee hin jiru. Sun yaada wal lama mormisiisu hin jiru achi keessatti. Sirrii jette jechuudha. Akka nama bishaan dhugee taa'an malee utuu akka itti dhuganii gaariidha jettee dubbatte. Kun rakkoo hin qabu kaa waan ishii qeeqsisiisuu danda'u miti waan ta'eef. Na ani isheen beekun ture hedduma kaleessan arge poostii har'an Aleksii barreesse jechuudha. Na xiqqeessuu qofa irratti fuulleffachuu osoo hin taane nama ofii bakka itti kenna. Si fayyaduu danda'a guyyaa tokko dhukkubfattee yaalamuu bira dhaquu dandeessa. Bilbiltee waa'ee fayyaa keetii si gargaaruu danda'a nama qaama barate waan ta'eef waa'ee fayyaa keetii waa'ee ilkaan keetii bilbiltee irraa afaan keetiin irraa barachuu dandeessa. Innaa haamilee rukutinaa qeeqa qofaaf hin fiiginaa namni tokko immoo barate utuma dogoggora qabaate dogoggora isaa sana akka inni sirreeffatu si aanatti himtaa jabeessuu danda'uudhaa qabda malee dogoggortee itti cabe jechuun hin qabdu. Ati wallaaltuudha jechuun hin qabdu. Ati wallaaltuudha. Ati waan beektu jechuun hin qabdu. Waan isin waggaa 8-9 baratte tokko gadi fuutee yookaan miira jibbiinsaa qabduuf miirri jibbaa wayii si keessa jiraate ati wallaaltuudha jechuun hin qabdu jechuudha. Innaa tumsaa jechuu barbaadeetan ani yeroo kamuu si bareera gama feesbuukaatiin si faanan jira gama tiiktokiitiinis hordoftoota baay'ee nan qaba gama lachuutiin nan qaba jechuudha. Aga danda'e ati beekumsa kee lafarratti hojjetaa jirtu ani immoo aga danda'e gama miidiyaatiin waan si deeggaramuu qabu agati fagoo deemuu dandeessa. Kan kee tokkoof tokko qofa. Kan kee wanti isaa nama wal si agarsiisudha. Sana booda situ deemmata waan ta'eef si nama wal si barsiisuu qofa jechuudha. Kanaaf namaan immoo har'aa qabnee wal si barsiisuutti fufneerraa nuuf immoo karaa miidiyaa ergaa nuuf dabarsitaa. Turtii nu faana turteef hedduu galatoomii tarii dhaamsa xumuraa yoo qabaatte carraasii kenninaa an si faana jira karaa kamiinuu kana booddeen sin jedha itti fufii. Carraasii kenneeraa yookaan dhaamsa dhumaa yoo qabaattes goolabuu dandeenya jechuufani. Itti fufi. Dhaamsi dhumaa kanan jechuu barbaadu wallaahi namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhan. Jazaakallah khayran. Hedduun si galateeffadha obboleessa kiyya. Namni keenya gaafa nam tokkotti jecha tokko fuudhee duuluu jalqabee waan si dhibu hin laalu iyyuu jechuu malee jechuudha. Wanta isaa dhagaye iyyuu hin fixu.
ati garuu adda taatee wanti kun maa inni jettee ilaaltee Aleksiinis waliin haasoftanii haala kanaan hawaasa keenyatti akka ifa ba'u gochuun kan kee ogummaan kan koollee akkan diisiipiliiniidhaa hin baane jechuun amma fakkeenyaaf namni Nabiilaa kan beeku garaa daawaatiin gara haakima ta'uudhaan kana kan fakka motivational speechidhaan kana waan na beekuuf jennaan like beekamtii yookaan immoo fakkeenyummaan kiyya qoosaa keessatti miti so hamma gaafa wanta akkasiin irratti post godhamu sigaleera miti ilaalcha namni siif qabuyyi xiqqoo kaayyoo kan kee karaati deemaattu irratti dhufee qoraattii sitti ta'a goraa sitti ta'a garuu alhamdulillah hundinuu khayrumaa fi caarraanaaf ta'e jedhee yaadaan ammasiin wal baruu kan koo piroograamii kana fakkaatu namoota kana hunda biratti haala kanaan ibsa gochuun kan koo dhugaatti baay'een sitti boona jiraadhu ulfaadhu obboleessa kiyya. Inni dabalataan karaa tokkoon atillee ulfaadhu difeensi gochuudha wantoota dogongoraan namatti deemanu namaan dhiisin jetta. Eenyuunuu namatti sixxu saree dhiisee jechuu dandeessa. Karaa dandeenyeen immoo namni tokko akka miidhamu waan hin barbaanneef waan hin taane akka irratti hin oofamneef irraa deebisuu danda'uudha qabna. Yoomiif wal fayyaduu danda'u qabna waan jedhan irraa fuulleffadheetanii galatarraa fi har'a qofa osoo hin taane garuu yeroo kamuu si faana jirra. Namoonni karaa biraatiin si beekana amma immoo karaa chaanaalii dhuunfaa keetiitiin akkasii hordofan itti maa jirra namoonni hedduun si baraniiru. Egaa gama feesbuukaan achi fasii anis eega namni komii kana jette jedhee kaaseen si bare malee dura sin barree bagayyuu kaafte garuu dogoggora miti akka namoonni si baranuuf sababa ta'eera. Namoonni si hin beekne kasi beekan si beeku kasi hin beekne akka si baranuuf sababa ta'eera. Namni si bare immoo sirraa fayyadamuu danda'a waan ta'eef gaariidha si baruun jechuudha. Guyyaan inni sirraa fayyadamu guyyaa inni barnoota keerraa fayyadamu inni dhufa injira waan ta'eef. Kanaaf baay'ee galatoomii akka dhumaatti si faana jira jechuun barbaada Dr. Nabiilaa Shariifi. Akkasumas obboleessa keenya Dr. Uzeefii guyyaa biraa yoo arganne ittiin wal baruuf deemna. Ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhuun sin jedha. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Deebinee wal argina. Hayyee ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhu turtiin ufaana.